Mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa jiru itti fufuu mootummaan mirkaneesse. Kibxata darbee qabee Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti marii geggeeffamaa jiru jijjiirama gaarii agarsiisaa jiraachuu maddeen marii kanaaf dhiheenya qaban ibsuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Woboon mariin kun geggeeffamaa akka jiru ibsa wixata darbee baaseen beeksisus waa'ee marii sanaa ragaa mul'atanitti ibsuu irraa of qusatee kan ture. Mootummaan Itoophiyaa mariin sun geggeeffamaa akka jiru karaa ministeera dhimma alaa ofii beeksisee jira. Dubbi himaan ministeerichaa Ambaasaadar Mallas Alam ibsatoota oduuf har'a kennaniin gaafii gaazexeessitoota irraa ka'eef deebii kennan yoom akka jalqabee fi haala ammarra jiru ibsuu baatanis mariin sun garuu geggeeffamaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo wixata ibsa kenneen ajajaa waraanaa waliigalaa isaa Jaalmarroo Dirribaa fi itti aanaa isaanii Jaal Gammachuu Abbooyyeetiin jilli geggeeffame marii araaraa sanaaf Taanzaaniyaa seeneera yoo jedhe waa'ee marii sanaa ragaa ga'aaf kan yeroo sababaan hin kennineef hogganoonni garee hidhatee kanaa adda waraanaa Oromiyaa irraa gara Taanzaaniyaatti ennaa deeman nageenya isaaniif jechuun isaaniillee ni yaadatama.